Akkuma beekamu gaa har'a mana gurguraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Manni isaa jalqabiirra jira kan hin xumuramne. Naannoon isaa kana fakkaata. Ispaaltii guddaarraa meetira 200 keessa seenaa. Manichi isa fuuldura keessanitti daawwachaa jirtan kanadha. Walumaa galatti bal'inni lafa isaa kaarii 260 guutuu. Manichi kan irratti ijaarame immoo kaarii 160. Kaarii 160 irratti kaartaa qaba. Kaarii 100 akka qabiyyeetti walumaa galatti kaarii 260 manichi kan jalqabamedha. Akkuma ilaalaa jirtanii G+1 jalqabame hin xumuramne irratti qorqorroon rukutameera garuu qorqorroon kun callisanii rukutanii. Walumaa galatti manni kun kan argamu magaalaa naannoo Finfinneetti Mannaagashaa dabartanii naannoo Abaaboo Sadaamoo bakka jedhamutti argama. Gatiin isaa $1,900,000 walii galtee qaba. Bitachuu kan barbaadan gaa Duwwaa 9 Duwwaa 83 610 karaa toora WhatsApp, Telegram fi Imo kallattiin argachuu dandeessu. Lafti kun akkuma isinitti hime kaarii 160 irratti jalqabame. Kaariin 100 dabalata. Kaariin 100 kan inni dabalata qofaatti qorqorroo axxaramee yookiin naanna'ee jira. Kuni kaarii 100 walumaa galatti kaarii 260 kaartaa irratti 160 akka qabiyyeetti 260. Gatiin isaa $1,900,000 walii galtee qaba. Naannoo Mannaagashaa dhagaa. Yoo bitachuu barbaadan karaa toora bilbila keenyaa nu dubbisuu dandeessu. Share, like, subscribe gochuu akka hin daganne yeroo yeroon wantoota gurgurtaa isinii dhiyeessina.